Ambaayuti. Godina Matakkal aanaa Dibaaxee ganda Giiqoo jedhamutti abbaan qabeenyaa Oromoo namni maqaan isaa Tashoomaa Nuqus Dureessaa jedhamu sababa shanee deeggarta jedhuun roobi darbee waxabajjii 16 barkoom 2021 waraana raayyaa ittisa biyyaatiin mana jireenyaa isaatii baafamuun ajjeefamee reeffi isaa bosonatti gatamee akka ture maatii isaa keessaa namni Oromiyaa miidiyaa neetwork dubbisee himeera. Obbo Tashoomaan manguddoo biyyaa fi nama qabeenya qabuun hawaasa isaa gargaaraa turedha kan jedhuun maatii isaa keessaa namni dubbifne kun nama sabboonaa fi quuqama sabaa qabu mana isaatii baasanii haala sukkanneessaa ta'een ajjeesan jedheera. Oduma wal qabateen achuma aanaa Dibaaxeetti ganama har'aa hidhattoonni naannoo Amaaraarraa dhufan aanaa Dibaaxee ganda Caancoo Bultum Asaggee jedhamutti dubartoota Oromoo ganama kana gabaa Gaalessaa dhaqaa turan kanneen 4 ta'an rasaasaan akka ajjeesan maddi keenya kun itti dabaluun himeetiin jira. Godina Wallootti waraqaa filannoo isa sanduuqa filannootti galuu qabu jechuun mallattoo irratti godhanii dirqama manneen hawaasaa irra naanna'uun raabsaa jiraachuu maddeen gabaasani. Jiraatan garasi dubbifne tokko akka jedhutti waraqaan filannoo asiin dura uummataaf raabsaa turan ampuulii fi suuraa bakka bu'oota godinichaaf dorgoman qofa qaba ture. Haa ta'u malee kan ammaa kan paartii Izeemaa Abinii fi kan kana fakkaatan dabalataan of keessaa qaba. Akkasumas namoota waraqaa kana fudhachuu dide doorsisaa akka jiran maddi keenya kun himeetiin jira. Godina Wallagga Lixaa magaalaa Najjoo bakka addaa gabaa Kamisaa jedhamu waamamurraa namoonni jumlaan mana hidhatti guuramanii dararamaa jiraachuu maatiin hidhamtoota bilbilaan OMN itti himani. Taateen kun kan raawwatame waxabajjii 3 barkoom 2021 ta'uu kan himan maddeen kanneen hidhaman keessaa haawwota shamarranii fi ijoolleen umriin isaanii 15 gadi ta'an akka jiran ibsuun maatii tokko keessaa namoonni 4 olitu hidhamee dararamaa jira jechuudhaan himaniiru. Godina Arsii aanaa Zuwaay Dugdaa fi naannawa isiittiidhaa fi doorsifni humnoota mootummaatiin hawaasa nagaa irratti raawwatamaa jiru hammaatee jira jechuun jiraattonni komii qaban Oromiyaa miidiyaa neetworkitti himani. Namni achirraa dubbifne tokko akka himutti ganda Ushitti Sheetamaataa jedhamuun beekamurraa qeerroo lakkoofsaan 6 maqaa isin deeggartoota ABO'ti jedhu hidhamanii torbee 3 oliif mana hidhatti mana murtii odoon dhiyeeffamin hiraarfamaa akka jiran maddeen OMN itti himaniitiin jiru. Ijoo kennaa xumuraatiin haalli nageenyaa fi gargaarsa namoomaa Tigraay keessa jiru ji'a kana keessas akka fooyya'insa hin agarsiifne gabaafame. Akka raadiyoon sagalee Ameerikaa aangawoota dhaabbata mootummoota gamtoomanii waabeffachuun gabaasetti lolli ammayyuu adeemaa jiru sochii hojjettoota gargaarsa namoomaa danquutti jira jedheera. Ji'a caamsaa darbe keessa hokkarri saalaa dirqii irratti hundaa'e 500 ol galmaa'ee turuu himuun kana keessaa dhimmi 70 kan ijoollee durbaa waggaa 18 gadi irratti raawwatamedha jedha. Akka hojjettoonni namoomaa jedhanitti caamsaa tokko jalqabee sochii godhameen namoota gargaarsa argachuu qaban miliyoona 5.2 keessa namootaan 7 darbe gargaarsa argatan 654 dabalatee hanga ammatti kan dhaqqabamuun danda'ame namoota miliyoona 2.3 qofa akka ta'e ibsameetiin jira. Tolikaa kabajamtoota daawwattoota Oromiyaa miidiyaa neetwork ijoon guyyaa kana qopheeffame kan hangammaa daawwattanidha. Qophiileen Oromiyaa miidiyaa neetwork afaan itti fufu gama teeknikaa fi waraabbii kaameraatiin Tuujii Mahammad na wajjin ture. Oduu isinitti himu isin wajjin kan ture anammoo Usmaan Baayuuti. OMN sagantaaleen afaan itti fufu olti.